naannoo Finfinneetti kabaja ayyaana cuuphaa tibbana kabaja irratti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namootaa dabruun kan dhagahame torbii kana keessa ture. Walitti bu'iinsi kun ayyaana cuuphaa irratti Khamisaa fi Jummata amajjii 20 fi 20 takka kabajame irratti ummataa fi humnoota nageenyaa jidduutti walitti bu'iinsi lubbuu namootaa galaafatee dhalatee jira. Walitti bu'iinsa kanaan lubbuun namoota lama dabruu fi kanneen biraa baay'een madaa'u ragaan Koomishinii Poolisii Finfinnee irraa arganne ni mul'isa. Mootummaan federaalaa taatee kanaan gadduu ibsuun waan raawwatame qoratee qaamolee badii raawwatameef gaafatamoo ta'an seeratti ni dhiyeessinaa jedhe. Magaalaa Finfinnee keessatti qaamonni leelliftoota sirna durii amantii dahoo godhachuudhaan jala bultii ayyaanichaa irratti magaalaa Finfinnee keessatti harka suuraa Minilik qabu dhaabuun wajjin wal qabatee hokkarri uumamuun isaa ni yaadatama. Ibsi poolisii magaalaa Finfinnee jala bultii ayyaanichaa irratti baasee ayyaanichaa irratti alaabaa sirnoota durii qabatanii akka hin deemne ajajus turtii sa'aatilee muraasaan booda barreeffamicha jijjiiruuf dirqamuun namoota baay'een taajjabamee jira. Gama biraatiin qeerroowwan magaalaa Buraayyuu qaamonni amantii dahoo godhachuun alaabaa sirnoota durii qabatanii magaalaa Buraayyuu keessa akka hin dabarre ugguru wajjin wal qabatee mormiin jabaan mooraa Habashootaa keessaa guyyoota lamaan dabran kana dhagahamaa ture jira. Akka qeerroon Buraayyuu tokko BBS'tti himetti walitti bu'iinsi lubbuu namootaa galaafate kun wayita finxaaliyyiin sirnoota durii poostara suuraa Arsiisaa Caaluu Hundeessaa tarsaasaa jiranitti uumamuu hime. Ejjennoo qeerroowwan Buraayyuu fudhataniin alaabaa finxaaliyyoonni deemaniin osoo Buraayyuu keessa hin dabrin hafuun kan isaan gammachiisee tahuu qeerroo Buraayyuutti boonuusaa dubbatee jira. Akka viidiyoon Buraayyuu irraa nu agarsiisutti qeerroon Oromoo shimala guurrachuun dhiichisaa yeroo jiranii fi humnoonni raayyaa ittisa biyyaa qeerroo ittisaa akka jiran kan agarsiisudha. Haleellaa diroonii naannolee Oromiyaa fi Tigraayitti humni qilleensa Itoophiyaa gaggeessaa jiruun namoonni nagayaa baay'een dhumuu himamaa ture irratti Itoophiyaan deebii kan kennite tibbanaa ture. Humni qilleensa Itoophiyaa naannolee Tigraay fi Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa raawwachuun lubbuun lammiilee nagaa dabraa jiraachuu fi qabeenyi barbadaa'uun gabaafamaa ture. Dhaabbileen gargaarsa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ibsa tibbana baasaniin sababa haleellaa diroonii raawwachuutiin wal qabatee gargaarsi namoomaa Tigraayitti taasisaa turan addaan kutuu himan. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii daandilee gargaarsi namoomaa ittiin dhiyaataa jiru irratti lolli gaggeeffamaa jiraachuu wal qabatee Tigraayitti gargaarsa dhaqqabsiisuun akka gufate ibsee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi dhaabbileen miti mootummaa sababa waraanaatiif wantoota bu'uuraaf barbaachisoo ta'an kanneen akka nyaataa fi qorichaa dhiyeessan hir'isuu fi haquuf dirqamuu isaanii beeksisaniiti jiran. Wajjirri qindeessaa gargaarsaa tattamaa oochan gargaarsa namoomaa gara Maqalee geessu hir'isuu osoo hin geessin yeroo dheeraaf turuu fi haquu kan dirqameef sababa daandiin ittiin dabarsan waraanni irratti gaggeeffamaa jiruufi. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jirutti lakkoofsi namoota 7 dabranii gargaarsa argachuu qabanii 800 ol ta'uu qaba. Garuu gargaarsi midhaan nyaataa kuusaa keessaa qaban namoota 28 qofa gargaaruu kan danda'u ta'uu ibse. Kanumaan wal qabatee dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Boris Chavrikov ibsa Jeneevatti jimmata kaleessaa kennaniin hojjettoonni dhaabbatichaa kanneen sababa haala nageenyaatiin baqattoota bira ga'uu hin dandeenye yeroo jalqabaatiif jalqaba torbaan kanaa buufataalee baqattoota Maa'eenii fi Addi Harooshitti deemuu himan. Muraan baqattoota Addi Harooshii fi Maa'eenii keessa baqattoonni Eertiraa kan jiraatan yeroo ta'u haala nageenya isaaniitiin yaadda'uu dhaabbatichi ibse. Akka dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun jedhutti hojjettoonni keenyas baqattoonni baay'een sodaatanii akka jiranii fi nyaata argachuuf rakkataa jiraachuu fi hir'ina qorichaa fi bishaan qulqullinaan rakkataa jiraachuu hubatanii jiru jedhe. Baqattoonnis balaan du'aatii sababa dhibeewwan ittifamuu danda'anii dabaluu kan dubbatan qondaalee dhaabbatichaa torbaanota 6 keessa qofa hanqina qorichaa fi tajaajila fayyaatiin wal qabate namoonni 20 ta'an lubbuu dhabuu dhaabbatichatti himuu dubbatan. Haleellaa qilleensaa dhiyeenyas buufataalee baqattootaa kanneenitti keessaa fi alatti raawwatamee turuu kaase. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin deebii dhimmicha irratti kanneen teekinooloojii fi meeshaa ammayyaa humni qilleensaa keenya hidhate bakka fuulleffatee adda baasee kan rukutu waan ta'eef
namoota nagayaa hin miidhuje akka miidiyaan mootummaa ajajaa olaanaa humna qilleensaa Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Yilmaa Maddaasaa wabeeffachuun gabaasetti himanni garee TPLF humni qilleensa Itoophiyaa lammiilee nagayaa haleelaa jira jechuun dhiyeesse dhugarraa kan fagaate jechuun dubbate. Dabaluunis humni qilleensichaa balaa birmadummaa Itoophiyaa irratti fuulleffate qolachuuf gahee irraa eegamu ga'umsaan bahu biyya diigumsarraa baraaraa jira jechuun dubbate. Dhaabbanni Tiwutaraa akkaawuntilee namoota dhimmoota Itoophiyaa irratti barreessan garii haquu hambeessisee tibbana ture. Dhaabbanni Tiwutaraa baay'ina akkaawuntilee namoota haqee ifa godhuu baatus irra jireessi namoota ogguramanii dhalattoota Tigraay ta'uu maluu jedhame. Tarkaanfii kana fudhachuu isaatiif namoonni barreeffama maxxansaniin haashtaagii fi ergawwan wal hin qabanne erguun imaammataa dhaabbatichaa waan cabsaniif jedhame. Tarkaanfiin kun haalawwan itti fufaa haala nageenya Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru wal qabatee Tiwutara irratti taasifaman eegsisuu fi dhaabbanni kun tarkaanfiin fudhatame kun irra jireessan deeggartoota TPLF irratti kan fuulleffate ji'a muddee bara 2020 takkaa keessa akkaawuntiilee namoota muraasaa haquun kan yaadatamu. Dhaabbanni Tiwutaraa loogii ilaalcha siyaasaa fi eenyummaa namootaan osoo hin taane qabiyyeewwan barreeffama isaanii seera cabsan ilaaluun akkaawuntiilee namoota haquu beeksise. Garuu namoonni akkaawuntiileen isaanii jalaa cufame ol iyyatu akka danda'anillee hubachiisee jira. Artist Nuhoo Goobanaa kan umrii isaa guutuu waa'ee tokkummaa Oromoo lallabaa ture amajjii 18 2022 du'aan boqochuun kan dhagahame torbii kana keessa ture. Artist Nuhoo Goobanaa artistoota hangafoota Oromoo keessaa tokko yeroo ta'u bara jireenya isaa guutuu tokkummaa Oromoo fi bilisummaa Oromootiif osoo ifaajuu du'aan addunyaa kanarraa boqote. Artist Nuhoo Muhammad Goobanaa du'aan boqochuu isaatti Oromoonni ardii addunyaarra jiran hundi gaddeetti dhagahamuu marsaalee hawaasummaa irratti ibsachaati turan. Akka seenaa isaa barreessan seenaa Abdurrashiid Abdurrahmaan yookaan abbaan urjii barreessetti artist Nuhoo Goobanaa onkolleessa 5 bara 1952 baha Oromiyaa laga mixetti dhalatee bara 4 booda dirree dhawaa qafiiratti guddate. Dhiibbaa alagaan afaan Oromoo akka hin guddanne irratti hojjechaa turaniin kan xiqqeeffate artist Nuhoo Goobanaa shaakala mi'a muuziqaa dirree dhawaatti eegaluun isaa mootummaa gaafasii biratti hammeenyaan fudhatamuun Nuhoo hidhaaf erga saaxileen booda gara biyya Jabuutii baqachuuf akka dirqame seenan isaanii hima. San booda biyya Jabuutii, Yaman, Saudi Arabiyaa keessatti sirboota jiruuf jireenya siyaasaa jaalalaa fi kan kana fakkaatan wallisuun dhaamsa dabarfachaa ture. Saudi irraa Xaaliyaan achirraa immoo Kanaadaa fi Ameerikaatti ce'uun amna deemu hunda keessatti waltajjiilee argate hundatti uummata Oromoo dadammaysaa ture. Bara 1990 takka hanga 92 gaafa mootummaan ce'umsaa dhaabbate san gara Finfinnee galuudhaan Finfinnee keessatti sirbaa ture. Bara 2006 biyya Keeniyaa dhaquun erga waggaa 4 Keeniyaa tureen booda bara 2010 gara Finfinnee gale. Ergasii booda bara 2013 dhukkubni isa eegale. Ergasii as yaalamaa ture amajjii 18 bara 2022 du'aan addunyaa tanarraa gale. Sirni gaggeessaa awwaalcha isaatis amajjii 20 2022 istaadiyooma magaalaa Adaamaa keessatti bakka maatiin hiriyoonni artistoonni bebbeekamoon manguddoonni abbootiin amantaa garaagaraa qeerroowwanii fi qarreewwan akkasuma qondaaltonni mootummaa argametti sirna oowwaa ta'een gaggeeffame. Sirni awwaalcha isaatis magaalaa Adaamaa iddoo awwaalcha Gandaaraa jaamutti awwaalamee jira. Wayita gaggeessan reeffa artist Nuhoo Goobanaa istaadiyoomitti gaggeeffametti qondaaltonni mootummaa kanneen akka Alamuu Simee fi Awwaluu Abdii waltajjii irratti akka hin dubbanne qeerroon itti iyyuun kan ogguran yeroo ta'u qeerroowwanii fi qarreewwan sirnicha irratti argamuun dhaadannoolee garaagaraa dhageessaniiti jiran. Haaluma kanaan ajjechaa artistaa Haacaaluu Hundeessaa abbootii gadaa Karrayyuu qaama walaba ta'een akka qoratamu hooggantoonni siyaasaa Oromoo haa hiikaman daawun PP fi kan kana fakkaatan jechuun mootummichaaf dhaamsa jabaa dabarsaniiti jiran. Kana malees artistoonni buleeyyiin hiriyoota Nuhoo Goobanaa ta'an artisti Qamar Yuusufii fi Elemoo Ali carraa argataniin akkaataa Nuhoo Goobanaa itti beekanii fi bu'aa bahii artii Oromoo keessatti ittiin dabarsan dubbatanii turan. Gaafa Xaaliyaan Rooma keessa hojii turre obboleessi biyya Elemoo illee asuma hojii jira. Oofisa tokko kan Yuunaayitid Neeshinaa dhayilee uumchee jedhanii nu ari'an.
gabbeet boo'ee nuu maaliif bochaa jennaani ani tanaan boo'u jedhe guyyuma tokko osoo addunyaa kanarraa hin deemne waajjira afaan Oromootiin dubbatu biyya afaan Oromootiin dubbattu silaan arkee nama jedhe. Yeroo dheeraa kana 77 hoggaan jiru akka faranjiitti isarraa jalqabnee walumaan jirra. Suudiittis qabsooleen nuti goone gaafa mootummaan impaayera Itoophiyaa Oromoo dura dhaabbachuu turte sun kan footoo keenyaan nu barbaadan nuti immoo isaan dura dhaabbanne falmaa turre jechuudha. Isa kana gaara obboleessa kiyya dhabuun na gaddisiisa. Seenaan isaa Nuuhoon dheertuudha. Artist Nuuhoo qofaa miti, artist Dr. Nuuhoo Gobanaati. Kana malees abbootii amantaa keessaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa, Sheekh Amiin Imroo, Qees Balaay Mokonnin dabalatee dhaamsa dabarsaniiti jiran. Kana malees haati warra artistii Nuuhoo Gobanaa waltajjii irratti dhaamsa dabarsiteeti jirti. Jirtu Nuuhoon hin duune ni jira. Oromoo Nuuhoon ni jiraami? Takkumaami? Uummata Oromoo